jedhama. Hawwata qofatu uffata. Hawwata malee qarreen hin uffatu. Bareedaa uffatanii akkuma sanii rifeensa ummanni gugurdaan ala baasanii hin deemanii kanaaf jecha rifeensa ofiitiin shafanatan. Kuni forora jedhama. Forora kanas hawwatatu hidhata. Dubartiin ijoolleen qarreen reef lafaa dhufan hin hidhatan. Forora isaantu hidhataa jechuudha. Kuni lootuu jedhama. Lootuu kana immoo dubartii ijoolleen qarreelleen hin hidhatanii rifeensa goodayyaa dhahatanii goodayyaa kana jalatti isaa hidhatanii jechuudha. Kuni kan namni hundinuu beekaadha. Namni dubartiin Arsii keessattuu qanafaan beekamti. Qanafaa kana akkuma arge namni argee hin hidhatu. Lakkoo isaan hidhatanii ijoolleen hidhatanii haga ijoollee horanii hidhatanii abbammaan arge ol ka'ee hin hidhatu. Dubartiin takka wanni isiin beekamtu yookaan mootu deettee yoo ilmoo takka qabaatte gaafa sadii gaafa isiin deette sanii guyyaa 5 haa ta'u guyyaa 4 haa ta'u dubartiif dhiirri garagara waan ta'eef akkasitti ollaan dhufee ollaan itti yaa'ee qaama isii irraa dhiqanii uffata isii irraa miicanii isiillee bareechanii waliin taphatanii marqa nyaatanii akkasitti qanafaa kana itti hidhanii deemanii qanafaan kun osoo isiin hidhattu abbaa warraa qanafaa kana osoo isiin ofirraa qabdu yoo dhaanaan dura isii dhaanuu fi dhaanaan osoo isiin qanafaa ofirraa qabdu dhahu tokkoo miti jechuudha. Dubartiin gaafa deetu waa hedduutu jira waan ta'eef kanaaf qanafaa kana godhatti akkuma san waan akka isiin deette waan beekamuuf kana godhatti jechuudha. Gaafa abbaa warraa yookaan isiinuu haawaa balleessitu yoo dhahe qixaatii guddaa qabdi qabaa inni jechuudha. Qixaatii guddaa qabaa. Ummanni isiin ammootu gaafa isii dhahe jechuudha. Isii dhahe gabbaatee dhageetee oduu sigeetee na dhahee dhageetee jettee gabbaatee ollatti miti ollaan akkasuma yaa'ee isarraa gaafa san isa dhufanii qalatanii jechuudha. Irraa qalatan. Akkasii kun ammoo jomoree jedhama. Jomoree jedhama kaasii kana ijoollee xixiqqoolleen hin hidhatti. Haawwanni akkasuma hidhatti. Kuni darbata jedhama. Darbata kanas bareedaa hidhatan. Kuni bonkoo jedhama. Bonkoo kana immoo haawwata qofatu hidhata. Warii guddaa irraa hojjetanii faayanii ammayyaa'ee akkana dhufe malee dur warii irraa hojjetan. Warii gugurdaa qalanii akkasitti tolchanii faaya callee aadaatti godhanii akkasitti faaya saniin haawwanni bichaan uffatti. Ijoollee jira ijoolleen ammoo qadhoo jedhama. Qadhoo sana immoo jabbii irraa tolchanii akkasitti uffatti jechuudha. Kajalaa kuni keessa seenii jedhama. Keessa seenii jedhama. Kuni wandabbee jedhama kan gubbaan uffatan kun. Inni kun ammoo hiituu yookaan ammoo